Ashamaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota warroonni maatii Adaamii YouTube kan hundi keessanuu yoyyaa harka fuunee akkam jirtu jirra baga jiraattan isiniin jecha har'a waa isinii qabadheetiin dhiyaadheetiin jira jechuudha. Innaa hundi keessanuu wantan qabadhee dhufe kuni waa'ee naannoo nan itti dhaladhe jechuudha. Naannoo itti dhaladhe yeroon isiniin jedhu aanaa kiyya keessa jechuudha. Aanaa qabna. Aanaa sana keessatti rakkoo uummata irra gahaa jiruu fi rakkoo kana akkamitti furamuu fi danda'a, uummanni rakkate akkamitti rakkoon isaa furamuu fi danda'a irratti waa lama qabadhee dhiyaadheetiin jira jechuudha. Waan lamaan sana immoo irratti bal'inaan haasa'ee tini jechuudha kan isin biraan ga'u. Innaa isinis immoo sheer laayik kooment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warroonni maatii kiyya taatan akkuma maatii kiyya taatanitti taatanii sheer laayik kooment godhaa isiniin jedha. Warroonni immoo maatii kiyya hin taane maatii naa ta'a laayik sheer naa godha isiniin jedha. Innaa kanaafu እና ታገስ እንትና ቱራሜ ጥቆ ربنا أنه innaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa wantan silkirra baafadhutu jira ture innaa baafachuu hin dandeenye isiniin jedha. Innaa wantanii qabadhee isiniif dhiyaadhee wanta lama isiniin jedheera. Wanti sunis immoo wantoota uummata keenya jidduu fi waraana mootummaa waraana adda bilisummaa Oromoo jidduu deemaa jiru jechuudha. Innaa rakkoon kuni qaata ture jechuudha. Amma osoo hin taane qaata ture garuu haala jiruu fi jireenya nani keessa jiru tunaaf hin mijanneef simbiraan ga'uu kiyya nan ture jechuudha. Innaa maaliifi yoonaan jettanii wanti naannoo sanatti deemaa jiru rakkoo uummata keenya jechuudha. Uummanni keenya baay'ee rakkatee jira. Maaliif rakkatee jira jettanii na gaafachuu dandeessu jechuudha. Innaa anis immoo wanta isin na gaafattaniif immoo isinitti hima jechuudha. Innaa uummanni keenya bakka lamatti qoodamee jira jechuudha. Bakka lamatti qoodameetu jira. Bakka lamatti qoodamee jira yeroon isiniin jedhu maaliif naan jechuu dandeessu. Ammas gaaffii naa dhiyeessuu dandeessu. Tokko namoonni baadiyyaa irra jiranii gara magaalaatti dhufuudhaaf jechuudha hin ulfaata jechuudha. Gara baadiyyaa irraa ka'anii magaala dhufanii waa tokko bitatanii galuun ni ulfaata. Maaliif
fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo kan jiru baadiyyaa keessa jechuudha, magaalaa keessa miti. Kan inni jiraatu baadiyyaa yookiin immoo lageen jechuudha, namootuma keenya keessa kan inni jiraatu. Innaa yeroo uummanni keenya gara gabaatti nagadachuudhaaf yookiin waan tokko bitachuu waan tokko gurgurachuudhaaf yoo deemu sinii deeggartoota waraana bilisummaa Oromootii sintu nyaachisaa sintu obaasaa yoo jedhanii uummata keenya dararu jechuudha. Dararaa isa xiqqaa osoo hin taane gimmaashii hin ajjeefamaa, gimmaashii hin hidhamaa, gimmaashii bakka buuteetu dhabama jechuudha. Innaa kanaafuu uummanni jidduu lamaanitti rakkatee jira. Waraana bilisummaa Oromootti goree jiraachuudhaafi yoo namni waa bitatee waa nagadatee malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Baadiyyaa keessa jiraachuun hin ulfaata. Hin ulfaata yeroon sinin jedhu jireenyi baadiyyaa hin ulfaata osoo hin taane wanta baay'eetu magaalaadhaa nama barbaachisa jechuudha. Warra magaalaatiis immoo waan baay'eetu warra baadiyyaa irraa barbaachisa jechuudha. Kuduraalee fi muduraaleen kan dhufu baadiyyaa irraa waan ta'eef warroonni magaalaa keessa jiranii kan baadiyyaa keessa jiru gara magaalaatti geesse yoo gurgurate malee kan immoo baadiyyaa keessa jiru immoo geesse gara magaalaatti yoo gurgurate malee lachuun isaanii walitti gurguranii yoo walirraa bitan malee jiraachuun ni ulfaata jechuudha. Warroota baadiyyaa keessaa gara magaalaatti deemanii gabaa dhaqanii waa tokko gurguratanii fayyadamanii isaanis fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Warroonni immoo kuduraalee fi muduraalee kan akka nyaataaf oolan hundayyuu kan magaalaa deemu baadiyyaarraa jechuudha. Wantoonni kuni yeroo baadiyyaarraa gara magaalaatti deemuu dhiisu kan magaalaa keessa jiru wanta nyaate wanta dhugee bulu hin qabu jechuudha. Warri magaalaa keessa jirus ni rakkata jechuudha. Warroonni baadiyyaa keessa jirus immoo fakkeenyaaf baadiyyaa keessatti maaltu barbaachisa nyaataaf kan oolu sonaan jettanii ashaboon magaalaa keessatti ashaboon kan bitamu gabaarraa jechuudha. Baadiyyaa keessaa hin oomishamu. Otoo hin oomishama ta'e haala salphaatiin oomishatu jechuudha. Wantoonni barbaadamu sukkaaraa fi ashaboo jechuudha. Qimamii garaagaraati malee wantoonni irri caalli kuduraalee muduraalee kan akka qaaraa shunkurtii wantoonni kun ofiif oomishatu jechuudha. Garuu immoo mi'eessituu waan tokko tokko bitachuudhaaf gara magaalaa yeroo deemanii magaalaa deemuu hin danda'an jechuudha. Sababni isaan deemuu hin dandeenyeefis immoo yeroo sinitti himeetiin jira. Yeroo isaanii baadiyyaa keessaa ka'anii gara magaalaa deemanii itti milkaanii kan gara mana isaaniitti deebi'anii galantu jira. Otoo itti milkaan immoo kan mana isaaniitti deebi'anii hin galii warroota karaatti hafantu jira jechuudha. Inni kaanii karaatti ajjeefamuu danda'a. Inni kaan qabamee hidhamuu danda'a. Inni kaan bakka buuteensaa dhabamuu danda'a jechuudha. Innaa kanaafuu uummanni keenya baay'ee rakkatee jira. Yookaan rakkoo kana mootummaa dhumti rakkoo uummata kanaa furuudhaaf wantanni fure ammayyuuna hin argine jechuudha. Innaa dammoo waraanni bilisummaa Oromoo simmoo jechuudha gizee tokko tokko uummata keessa jiraata. Kan inni jiraatu uummata keessa jechuudha. Fakkeenyaaf waa sinii fudhadha. Wanta sinii fudhadhu tokko waa tokko sinii fudhadha jechuudha. Wanti sinii keessaa sinii fudhadhu tokko wantoota kuduraa yookiin muduraa dhaabuudhaaf maashinii bishaan keessaa lafa keessaa guuttatutu jira, motora jechuudha. Jenna motora kana kan argatanii mootummaa kanarraa fi magaalaa deemanillee yoo bitatan malee baadiyyaa keessaa wanti argamu tokko hin jiru jechuudha. Innaa mootummaan hiraafi ture jechuudha. Warroota baadiyyaa keessaa kuduraalee fi muduraalee dhaabanii haala jiruu fi jireenya isaanii fooyyeffatanii jiraachuu barbaadanii fi kenname jechuudha. Maashiniin kun maashiniin bishaan guuttutee kuduraalee fi muduraalee obaasu kun jechuudha.
inna gaafa kaanii yoo isaanii fudhatanii galanii yeroo sanaatiif garuu naannaa keenya kana maqaasaa iddoo adda baasee isinitti mul'e yoon baadhe yoo fudhatanii galanii itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Garuu yeroo sanaatiif waraanni adda bilisummaa Oromoo naannoo sanaa gara biraatti godaanee jiraachuu danda'a jechuudha. Bitatanii galanii yeroo isaanitti fayyadaman arganii eenyurraa fiddee jedhanii gaafatu jechuudha. Uummata yoo isaan gaafatanii uummanni mootummaatu nuu kennee kanaafuu nuti immoo isaanii biqiltoota dhaabnee haala jiruu fi jireenya keenyaa fooyyeffannaa yoo isaan jedhanii mootummaa kanarraa wanti simbittanii fayyadamtan wanti tokkollee hin jiru, irraallee hin bitiina, ittillee hin gurguriina kan jedhanii uummanni jidduu lamaanitti doorsifama jechuudha. Karaa mootummaatiinis karaa mootummaatiinis hin doorsifama jechuudha. Deebisaatii karaa waraana bilisummaa Oromootiin illee ciisa hin qabu jechuudha. Uummanni karaa lachuutiinidha jechuudha kan inni boqonnaa hin qabne. Amma yeroo sanaatiif fudhatanii galanii itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Yeroo sanaatiif eessaa fiddanii bakka fiddan nutti himaadha yoo jedhanii uummanni jiraachuu barbaada waan ta'eefu mootummaan kun nuu kennee fudhanneera yoo jedhanii hajaja keenya malee wanta tokko mootummaarraa fuudhuu bituu itti gurguruu waan hin dandeenyeef qixaaxii qabdanii qixaaxii amma kana yoo kaffaluu baattanii hin ajjeefamtu hin ukkaamsamtu jedhanii jechuudha. Warroonni adda bilisummaa Oromoo maqaa dhaatanii yookaan warroonni dalagan jechuudha. Wantoota kana yookaan warroota waraana bilisummaa Oromoo ta'uu danda'a yookaan immoo isaan fakkaatanii uummata doorsisuutu danda'ama jechuudha. Bakka kanatti wantoonni adda baafame takkallee hin jiru. Innaa kanaafuu waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii dhaqanii galgala jechuudha. Uummata keenya doorsisaa bulanii wanti isaan doorsisanii wantoota bakka kan akka madaabaraa kan akka meeshaalee akkuma nama siniin jedhee bishaan lafa keessaa guuttotee kuduraalee muduraalee obaasanii ittiin haala jiru jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf uummanni irratti dalaguudhaaf yoo ka'e dhaqanii bakka maaliif mootummaa kanarraa fuutanii maaliif irraa bittanii yoo isin 100,000 kaffaluu baattan lubbuu keessan baafnaa du'a filattumoo birrii 100,000 yookiin 50,000 kaffaltu yoo jedhanii uummanni jiraachuu barbaada malee du'uu hin barbaadu jechuudha. Ani warroota akkas godhaman maqaa isaanii naa saaxilii yoo jettanii warroonni kun irratti raawwate maqaa isaanii saaxiluus dubbachuus hin danda'a jechuudha. Innaa kanaafuu erga akkas jedhanii doorsisaniin booda sin birri hanga kana yoo nuu kaffaltan malee sin ajjeefna wanta mootummaan kun jedhe irraas dhaga'uu sin qabdanii irraa bituu sin qabdanii itti gurgurachuu sin qabdanii jedhanii bakka uummanni jidduu lamaanitti rakkatee jira jechuudha. Yoo birrii 1,000 isaanii gaafatan kana birrii xiqqaan gaafatanii hin beektu baadiyyaa keessatti birrii 50,000 jechuun eessaa akka dhufuu fi haalli biyya sana keessaa akka ulfaataa ta'ee hundumti keenya ni beekna jechuudha. Har'a 50,000 dhiisaati birrii 5 argachuun ni ulfaata jechuudha. Inna bakka kan wanta godhan lubbuun keenya hin darbiin kan jedhanii namoonni horii qaban gurguranii minaan qaban gurguranii qabeenyaa qaban gurguranii sodaa lubbuun keenya hin bayinii kaffalaa jiranii jechuudha. Warroonni 50,000 gaafatamtu jira. Warroonni 100,000 gaafatantu jira jechuudha. Inni lammaffaa dammoo wantoonni uummanni keenya ittiin doorsifamaa jiru fakkeenya waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii jechuudha. Ani waraana bilisummaa Oromoo akkas godha jechaatiin jiru. Fakkaatanii isaan fakkaatanii warroota uummata saamaa jirantu jira jechuudha. Isaan fakkaatanii warroota uummata dararaa jirantu jira jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii warroota halkan dhaqee balbala ittan kaakka'ee nama ciisa dhoorgutu jira jechuudha. Innaa kanaafuu
warroonni kuni akkaataa kamiin uummata irraa dhaabbachuu danda'u, uummanni kun akkamitti tasgabbaa'ee haala jiruu fi jireenya isaa qotatee aramatee qoforatee galchataa kan jedhu irratti nageenya akkamitti bu'uu danda'a kan jedhu kuni gara miidiyaa sagalee uummata Oromoo yookiin immoo akkasitti darbuu qaba jechuudha. Inni lammaffaa wantoonni namoonni naannananii itti dhaladhetti doorsifamaa jiru. Warroota dura milishaa ta'anii mootummaadhaaf hojjetaa turanii, fakkeenyaaf abbaan kiyyaa duraaf milishaa gandaa ture jechuudha. Hidhateetu yookiin immoo milishaa gandaa hin beektani, milishaa gandaadha. Seera nama seera cabse tokko gara seeraatti deebisanii seeraan gaafachuutu jira, gara seeraatti dhiyeessuutu jira jechuudha. Innaa yeroo sanaatii fi hojjechaa turan jechuudha. Uummatas yaa miidhanii miidhus yaa baatanii innaa deebi'anii warroota kanaadha jechuudha. Warroonni gidirfamaa jiru. Dura uummata maal gochaa turtanii, dura akkas godhaa turtanii, dura miidhaa turtanii kan jedhamu dhaqanii balbalattan kaaka'anii amma mana dirasitti jechuudha. Kan uummata miidhaa jiranii. Innaa kanatti aansuuni inni lammaffaa dammoo uummanni jechuudha. Wanti inni gubate bakka wanta lama siniin jedheera. Anis immoo wanti inni qabadhee siniif dhiyaadhee wanta lama siniin jedheera. Wanti lamaan kuni baay'ee uummata miidhee jira jechuudha. Inni lammaffaa waraanni mootummaa yookiin immoo mootummaan biyya bulchaa jiru kuni uummanni kan rakkachaa jiru warrootan amma sinitti hime kanadha jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii ni beektu. Waqtiin ammaa waqtii qonnaati. Waqtiin yoo qotan malee arfaasaa yoo qotan malee facaafachuun jiru amma yeroo qonnaa waan ta'eef xiqqoo yoo turame erga lafti qotamee bullaa'ee booda ni facaafama jechuudha. Lafti qotamee kun immoo zim jedhamee hin facaafamu. Wanti facaafamu madaabaraa malee laftillee minaan hin baasu jechuudha. Innaa madaabaraan kun immoo kan bitamuu qabu mootummaa kanarraa bitamuu qaba malee innaa fakkaattota waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii uummata jeeqaa jiran, uummata saamaa jiran osoo hin taane mootummaadhuma kanarraa jechuudha kan uummanni bitee madaabaraa fayyadamu jechuudha. Amma uummanni sodaa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii uummata doorsisaa jiran kana sodaa yoo dhaqanii madaabaraa kana mootummaa kanarraa bitachuu baatanii minaan gadi faca'uu dadhabbii uummata sanaati malee minaan sun lafa keessaa bahe marguu hin danda'u jechuudha. Maaliif madaabaraa barateera waan ta'eef. Innaa kanaafu uummanni fakkeenyaaf yeroo baadiyyaa keessaa bahe gara magaalaatti madaabaraa bitachuu yoo deeme ati deeggartuu shaneeti yoo jedhanii mootummaa waraanni mootummaa immoo yookiin immoo mootummaan biyya bulchu waraanni isaa uummata qabata jechuudha. Fakkeenyaaf irra caalaa warroonni dhiiraa kuni gara magaalaa hin deeman jechuudha. Keessumaa warroota dubartiitu deemee nagadeellee xiqqoo gala malee warri dhiiraa tasuma hin deemanidha kan odeeffannoo nani harkaa qabu jechuudha. Innaa maaliifi isaan maaliifi deemuu dhiisuu danda'u naan jechuu dandeessu. Deemuu hin danda'an yoo deemanii sinii waraana bilisummaa Oromootiin hidhata qabdanii bakka isaan jiran beektanii nutti himaadha. Sin keessa dhokatanii jiraachaa jiranii baasaa nuuf kennaadha kan jedhanii fi uummata doorsisuu jechuudha. Innaa kanatti aansuuni uummanni bakka lamattidha kan inni ciisa dhabee halkanis guyyaas jechuudha. Baadiyyaa keessa jiraachuu fi wantoota magaalaadha nama barbaachisantu jira. Akkuma dura siniin jedhe yoo magaalaa keessa ta'an immoo wantoota baadiyyaa keessaa nama barbaachisutu jira jechuudha. Innaa kanaafu rakkoonni kuni lamaan akkamitti furamaadha amma fakkeenyaaf jechuudha. Akkamitti furamuu danda'a? Uummanni maal godhuu danda'a? Fakkaattota waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii uummata saamaa jiranii qabeenya isaanii saamaa jiran kana'oo akkamitti irraa dhaabbatu kan jedhuufidha jechuudha. Wanta har'a qabadhee dhufe
Inna gadi fageenyaani wantan irratti isiniif dabalu mee hanga yoomiiti jechuudha. Hanga yoomiitti ani kanani wantoota kana har'a isin biraan ga'e keessumaa tamsaamni kallattii yookiin immoo miidiyaan gurguddaa naannaa sana qaqqabee tamsaa sanatti hin fakkaatu. Yeroo tokko tokko garuu ni dabarsa jechuudha. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni mootummaa kun yeroo tokko tokko yeroo warri kutee wal miidhedha kan OMN gisee tokko tokko darbee dabarsu jechuudha. Inna kan singarramu namoonni manaa gadi fuudhamanii otoo gargaartota waraana bilisummaa Oromoo osoo hin ta'in namoota ajjeesantu jira jechuudha. Manaa gadi baasanii waraana kana deeggartuu waraana kana wajjiniin hidhata qabdu jedhanii uummata manumaa dhaqanii yaasanii yeroo reebanii uummata kana gidirsantu jira jechuudha. Warroon akkas godhan immoo warroota biyya bulchaa jiru jechuudha. Inni lammaffaa dammoo mootummaan kun erga biyya bulcha ta'ee biyya sana hin bulcha erga ta'ee uummanni wanti uummanni tasaqaayya'uuf hoo maaltu jiraadha. Erga biyyan bulcha jedhee of harkatti qabatee jiraate wantoota uummata miidhanii fi wantoota halkanii guyyaa deemanii mana ittan kakka'anii uummata halkan kan doorsisaa bulu fakkaattota waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'anii guyyaa immoo uummanni kan ittiin doorsifamaa oolu waraana biyya bulchu kana waraana mootummaati jechuudha. Waraanni kun lamaanii rakkoon kun lamaanii akkamitti furamaadha ammaani kan inni gaaffisin gaafadhu akkamitti furamaadha. Fakkeenyaaf guyyaa kan isaan ittiin doorsifamanii waraana mootummaati jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo baasaa fidaa sintu nyaachisee sintu obaasee bakka isaan jiran beektu gadi baasaadha jedhamee itti yookiin immoo gaafatamame dhiisa osoo hin taane namoota ajjeesantu jira jechuudha. Deeggartoota isaaniiti jedhanii yookiin immoo shanee dhadhanii utuma laalanii kan itti naqanii ajjeesantu jira. Warroota kaan immoo mana hidhaa keessatti galchanii as buuteen isaanii ji'a meeqa achi buuteen isaanii ji'a 4 ji'a 5 warroota hin mul'anne jira jechuudha. Innaa kanaafuu ani wantani asirratti dhaamuu barbaadu mee warroonni miidiyaa qabdan miidiyaa gurguddaa qabdanii gadi fageenyaanii rakkoo naannoo sana keessa jiru utoo gadi buutanii ilaaltanii sagalee isaanii kana gara miidiyaa gurguddaatti dabarsitanii rakkoon isaanii furamee anaaf dasna jedha jechuudha. Irra caalaa miidiyaa irratti kan darbaa jiru warroota kunoo itti dhiyeenyaan miidiyaan qaqqabuu danda'u silkiidhaan rakkoo uummata isaa gadi baasee dubbachuu danda'u edha jechuudha kan qilleensarra oolu. Mee fakkeenyaa fi naannaan ani jiru kana tamsaasuma yookiin immoo zeenaa dhumaa irrattu yeroo tokko tokko akkam yoo ta'e malee hin dhaga'u jechuudha. Isinitti hima keessumaa naannoo midaaqanyii keessatti midaaqanyii keessaan qabatee asiin gadee eessa siniin jedha naannaa sanaan qabatee uummanni baay'ee miidhamaa jira jechuudha. Magaalaa Baallammii jedhama naannaan suni waliigalteen isaa immoo aanaan keenya immoo midaaqanyiidha jechuudha. Midaaqanyii kana keessatti baadiyyaa isaa keessatti jechuudha uummanni kan rakkachaa jiru magaalaa isaa keessatti jechuudha uummanni kan rakkachaa jiru. Fakkeenyaaf warroota baadiyyaa keessaa dhufee katamaatti mana ijaarratee jira jechuudha. Isaan wanta godhan yoo dhaban jechuudha warroonni magaalaa baadiyyaa keessaa dhufanii magaalaa keessatti kan akka suuqii banatanii mana nyaataa banatanii deddeebi'anii mana isaanii baadiyyaatti galaa dhufaa hojjetatanii of sodaatanii hojii dhaabanii jiru jechuudha. Kan akka uffata namoonni uffata hodhutu jira. Uffata kan baadiyyaa magaalaa irratti guyyaa hojjechaa oolee galgala gara mana isaatti galutu jira jechuudha. Warroonni kun akkaataa itti deddeebi'an dhabanii hojii isaanii adda kutanii jiru jechuudha. Qabatamaa kana ni beeku of harkaan qaba. Innaa suuqii qaba uffata hodhaa bakka deddeebuu hin dandeenye jechuudha. Deddeebuu hin dandeenye yoo gara magaalaatti ol dhufe ati deeggaraa keenyaa miti deeggaraa shaneetii jedhuun
lakki ani deeggaraa shaneellee miti yoo jedhe immoo doorsifamuu gaafa jammaru bakka yookiin na hidhuu danda'u jarri kun yookaan immoo lubbuu kiyya irratti waa tokko dalaguu danda'u kan jedhuu fi hojii sana adda muree dhiisee gara magaalaa irratti deebi'ee taa'ee jira jechuudha. Innaa kun immoo kufaatii yookiin immoo dinagdeedhaan dadhabuu uummanni waan nyaatee bulu dhabuu irra gahaa deema jechuudha. Qote bulaan tokko yoo qotatee malee waa tokko nyaatee buluu hin danda'u jechuudha. Isayyuu immoo yoo qotatan immoo karatti haammatan hin qaban jechuudha. Yoo haammatan immoo garatti dhaatanii gara manaatti galchatan hin qaban jechuudha. Keessumaafaa wantoonni anaan keessa kiyyatti na gaddisiise tokko isinitti himaa. Yeroo tokko minaan dha'u jedhan uummanni minaan dhaata. Yoo minaan dhaatu waraanni mootummaa biyya bulchu kun itti dhufa jechuudha guyyaa. Yoo itti dhufe hin qabu shaneedha jedhanii waan qabaniif waan isaan godhan isinitti himu hojii dhiisanii wanta isaan hojjetan sana dhiisanii caakkaatti baqatanii. Eenyuun baqatu ture? Waraana mootummaa kana baqatanii jechuudha. Otoo dhufanii arganiyo yookiin maal jedhuuni si waraana bilisummaa Oromootiin hidhata qabdanii iddoo isaan jiran nutti himaa atuu shaneedha yookiin immoo atuu hidhatu bakka kan jedhamuu fi uummanni kan baqatu gara lagaatti jechuudha. Namni yoo du'e wal awwaalaa hin jiru. Namni yoo dhibame wal gaafachaati hin jiru. Innaa sababni isaa immoo sababa nageenyi biyya sana keessa hin jirreef uummanni of sodaatee karatti mana isaatii bahee mana isaatti deebi'u waan dhabeefu kara mana isaatti taa'ee jira yookiin immoo karma naannoo isaa taa'ee jira jechuudha. Innaa kana hundarraa mee maal godhuu qabnaadha? Uummanni akkamitti bahee galuu danda'a? Uummanni akkamitti qotatee kan facaafate haammachuu danda'a? Kan haammatee akkamitti dhaatee galchachuu danda'a? Kan jedhu irratti gadi fageenyaan waliin haasofna jechuudha. Anis amma sa'aatiin kiyya leegaati jira. Sa'aatiin kiyya geenyaan irraan ba'a jechuudha. Innaa wantani ammatti atattamatti uummata kiyyaa fi miidiyaa gurraa fi ija uummataa yookiin immoo warroota dhageettii qaban irratti kan darbu kan hin barbaadu. Uummanni kamiyyuu yookiin immoo namni kamiyyuu qote bulaa ta'ee madaabaraa osoo hin bitatiini lafasaa yookiin immoo kan qote sana facaafachuu hin danda'u jechuudha. Innaa kanaafuu uummanni akkaataa madaabara sana bitatee lafasaa facaafatuu fi dhakanani uummataaf gaafadhu jechuudha. Warroonni immoo laga keessaa yookiin immoo fakkaattota waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii maaliif madaabaraa irraa bittanii maaliif mootummaa kanarraa akkas gootanii jettanii doorsistanii uummanni karatti katamaa deebu dhabee yookiin immoo yoo deemillee karatti deebu kan dhabe kana fi akkamitti kummuluu furamuu danda'a? Rakkoon kun lamaan akkamitti furamuu danda'a? Warroonni halkan uummata doorsisaa bulan akkamitti dhiisuu danda'u kan jedhudha. Mootummaanis immoo gargaartota shaneeti jedhee uummata ofitti qabee yookiin immoo rakkoo isaanii gaafatee bulchuu danda'a malee sin gargaartota yookiin immoo deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti ati jedhee ofirraa dhiibuu hin qabu jechuudha. Uummanni bakka lamattidha. Naannaa sanatti bakka lamatti citee jira jechuudha. Yookaan waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin isaan ta'anii isaan roorroo isaanii irraa hin qolatanii waraana yookiin immoo mootummaa biyya bulchu kana faana ta'anii mootummaan biyya bulchu kun immoo nageenya uummataa gadi fageenyaan eeguu haga yoonaa hin dandeenye garuu naannaa keenyatti kan hin beeku jechuudha. Innaa maaliif hin dandeenye sinin jedha.
naannaa sanatti bakka abbuma ana ta'edha jechuudha kan gadi ba'e uummata doorsisu jechuudha. Ani waraana bilisummaa Oromooti, ana akkasin ta'a, birrii hamma kana qabda, atabbaa qabeenyaati, yoo ati kana naa godhu baatte ani kanan si godha, yoo ati kana naa godhu baatte lubbuu kee baasa jedhee kan doorsisu. Ana akka kiyyatti ammas akkuma irra deddeebi'ee jedhu waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane fakkaattota isaan fakkaatanii uummata keessa galanii uummata saamuu fi uummata dararaa jiranidha jedhee tanii fudhadha malee namni qabatamaadhaan yookiin immoo wajjiniin deemu takka jiran natti hin fakkaatu jechuudha. Innaa kanaafuu isaanis uummatarraa osoo dhaabbatanii humnaa ol birri isaan hin qabne humnaa ol wanta isaan godhu hin dandeenye gaafachuurraa otoo of qusatanii anaaf wanti kun gaariidhan jedha. Innaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa amma sagantaa kiyyaa qabadhee dhufe yookiin immoo wantan qabadhee dhufe xumuraatiin jira jechuudha. Otoon xumuriin duraa dhaamsanii dhaamee asirraa buutu jira jechuudha. Tokkoffaa warroonni waraana mootummaa kanaa taatanii uummata keenya dararaa miidhaa ajjeesaa shaneedha jettanii goodaa walakkaatti ajjeeftanii reeffa isaallee akkan kaafamneef goodaa baxallaatti ciibsitanii tasaqaayyaa jirtanii otoo irraa of qusattanii biyyi keenya nagaa argatteetiin jedha. Inni lammaffaa immoo waraana bilisummaa Oromoo uummata keessa galee fakkaatee waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee uummata keenya kan miidhaa jiru, uummata keenya kan saamaa jiru, uummata keenya kan bayee galmaa dhoowwaa jiru warroota kana waan ta'eef isaanillee otoo irraa of qusatanii ana biratti xiqqoo fudhatama qaba jechuudha. Innaa kanaafuu dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota koo wantan har'a qabadhee dhiyaadhee wantoota kana waan ta'eefu innaa akkuma jalqaba siniin jedhee sheer laayik kooment gochuu hin dagatinaan siniin jedha. Innaa kanaafuu halkan gaarii guyyaa gaarii siniif haa ta'u. Innaa warroonni immoo viidiyoo kanaa warroonni biyya keessa teessanii warroonni biyyoota addunyaa hundaarra facaatanii viidiyoo kana daawwattanii sheer laayik gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Wantoota amma haasa'ee kana keessaa wantoota lama akka ijootti kan fudhatan jiranatti fakkaata akka mataa kiyyaatti. Inni immoo waraanni lamaan kuni uummata miidhaa jira, kan jidduutti miidhamaa jiru uummata. Innaa kanaafuu otoo irraa of qusatanii ana biratti xiqqoo fudhatama qabaa siniin jechuufidha. Innaa kanaafuu kanarraa of qusatanii uummata keenya irraa of qusatanii qixaatii birrii isaan hin qabne birrii 50,000 birrii 100,000 kan gaafatanii uummata keenya deegsaa hiyyoomsaa jiran warroota kun of qusatanii siniin jedha. Innaa gara fuulduraatti haalli yoo naa mijate warroota akkasii birriin irraa fuudhamee amma kana kaffaltan malee lafa kanarra jiraachuu hin dandeessanii kan jedhamee doorsisamutu jira waan ta'eefu innaa kanaafuu doorsisni kunis dhaabbatee biyyi keenya nagaa argattee nutis nagaa arganne uummanni keenyas nagaan bahee nagaan akka galuu fi waaqayyo bichaa jaalalaasaa nuuf haa kennu siniin jedha. Warroota uummata keenya halkan doorsisaa qabeenya isaanii saamaa jirullee waaqayyo lapheessa haa banuu fi lubbuuna haa kennuuf siniin jedha. Innaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa sagantaan har'a qabadhee dhiyaadhe asuma irratti xumura jechuudha. Innaa kanaafuu turtii gaarii siniif haa ta'u nagaadhaan naa bulaa siniin jedha.